أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله ونبرنوتا كينيا شروط صلاة ما تدري أركان صلاة الرجل أركان صلاة كيسا فاتحة قرؤودا جنة أبا فاتحة جلقبوداف الحمد لله eega du'aa'ii salaata bantuu qaraanee akkasuma eegammoo a'uudhu bismillah jennee maal qaraana faatihaa qaraana. Alhamdulillah faaruun hundisaatu lillaahi rabbumaaf. Alhamdu alhamdu jechuun sanaa'uun faarsuudha. Faarsu wal alifuu hamdi ka jedhu kuni sanaa'uun faarsuu jedhama. Rabbi irratti faaruu deddeebisu. Wal alifu wallaam alii fi laamiin al ka jennu kun yeroo alhamduu jalqabnu al ka jennu kuni listigraaqin fixuudhaaf listigraaq fixuudhaaf teessi bakka san walitti qabuuf teessi jamiica almahaamid cufa faaruutu waan faaruudha jedhame hunda isaatu fixuuf teessi walitti qabatuuf teessi. Kan rabbii qofa jennaan gaafa jennu kan rabbii qofaa sana waan agarsiisu jiru maali? Al jecha jedhu sanaa jechuudha. Al ka jennu suni cuftummaan faaruutuu ka jennu sun cuftummaan ka jennu cufa jecha jedhu kana la cuftummaa yeroo jennu cufa jecha jedhu kana maaltu walitti qabu jira? Al jecha jedhu sana. Kanaaf maal jenneen? Alhamdulillah cuftummaan faaruutu jennaan. Lillahi rabbuma qofaaf ka jenneef sanaa fi listigraaq alii fi laamiin listigraaq fixuuf teessi jamiica almahaamid cufa faaruutu. Wa amma aljamiil ammoo bareedumni alladhii laa sunca lahu kan isaaf hojjenni hin jirre godhuun hin jirre fiihi bareeduma sana keessatti namni biraa kan hojjechuun hin jirre mithlul jamaal fakkiin akka bareeduminaa wa naxwihi kan akka tolinaa bareeduminaa fathanaa'u bihi fakkeenyaaf ilma namaa tokko yeroo faarsinu nama tokko ni faarsa kun bareedaadha kun gaariidha kun namti kun ni bareedaa yeroo jennu faarsinu kuni wanna akkasii fathanaa'u bihi ittiin faarsuun yusammaa ni waamama madhan dhaaduu jedhama laa hamdan hamdi hin jedhamu jecha arabiffaa keessatti rabbi dhaaduu fi ilma namaa dhaaduun jecha adda addaatiin ibsama. Kuni maali? Hamdi ka jedhamu namni tokko akka afaan Oromootti faarsuun faarsuma rabbi faarse ilma namaa faarse jenna. Garuu akka seerluga afaan Arabaatti yeroo faaruu rabbii dubbatamu hamdiidhaan dubbatama malee madhiidhaan hin dubbatamu. Baay'inaan madhiidhaan ilma namaa immoo yeroo faarsitu namni tokko ebelu madaha rajulun fulaanan gurbaan ebelu faarse madaha jenna malee hamidan jenna. Gaafa kan rabbii hoo حمد الرجل ربه قربان ربي فارس جتش حمدا كنان واي ربي تفيدمنا مالا جتش مدحيدان فيدمنا وجتشو غراغرمان جتش وندبتشو جروفي اسمه كان جتشو أما سيرتقا ربي فارسون عبادات توحيد ألوهية سنراي ربي فارسون نعما جروهن درت ربي فارسون
kana hunda irratti rabbi faarsuun barbaachisaadha jechuu. Maaliif amma gaa cuftummaan faaruutu haqiiqatti rabbumaafi. Haqiiqatti cuftummaan faaruutu rabbumaafi. Rabbiin haala hunda keessattuu faarfamaadha. Haaluma hunda keessattuu rabbiin faarfamaadha jechuudha. Ammoo gabroota ilma namaarraa ibaadota rabbiirraa immoo wanni isaan irraa wanni gaariin toltuun waa gaarii hojjechuun toltuu waan bareedaa hojjechuun wanta sana irratti ni faarfaman. Laakiin garuu waan silaa harka ofiitiin khayrii hojjetan, toltuu hojjetan, gaarii hojjetan wahii irratti ni faarfaman. Irratti ni faarfaman. Namni tokko ibaadaa hojjeta, nama gargaara, gaarii hojjeta, toltuu hojjeta. Namni kun irratti ni faarfama. Bareechee irratti faarfama. Haya. Garuu immoo fakkeenyaaf bifa bareedaa isaan keessatti ta'e akka bareedina uumaa toluu, bifa toluu ni dhaadaman. Ni dhaadamanii malee hin faarfaman. Garaagarummaan kana xiqqishoosii achi namarraa fagaata jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko, gabrichi tokko yoo khayrii hojjete, gaarii hojjete, ofii harka isaatii yoo hojjete irratti ni faarfama waan harka ofiitiin hojjete. Laakiin waan khayrii rabbiin isarratti oole, bifa isaa tolchuu, uumaa isaa tolchuu waan rabbiin isaan tolche kuni ittiin faarfamu osoo hin taane ittiin dhaaddatama. Eberru ni dhaadama jechuudha. Akkasi. Laakiin garaagarummaa jecha afaan Oromoo keessatti xiqqishoo dhaaduu fi faaruudhaani jecha Arabiffaa keessatti hamdii fi madhiidha jechuudha. Haya. Rabbil caalamiin. Rabbil caalamiin jechuun arrabbu rabbi jechummaan kunu rabbi jechi jedhu kun huwal macbuud. Inni isa gabbaramaa ta'e. Al-macbuud isa gabbaramaa ta'e. Al-maalik hiikaa 14 moo maal qaba? Rabbi jechi jedhu kuni hiikaa 14 moo maal qaba? Sanarraa rabbi jechuun maali? Gabbaramaa jechuu. Gam tokkoon hiikaan isaa al-maalik waa hundaahuu handhurfataa, harkatti galfataa. Al-mutasarrif rabbi jechuun kan waa hunda gara gaggalchu, amrii hundaa'u halkan guyyaa toltuu khayrii ajjeesee fayyisuu nyaachisee beelessuu. Murabbii jedhe. Abbaa kitaabaatu jedha. Guddisaa kiyya murabbii guddisaa jamiicil caalamiin. Guddisaa cufa caalamtootaati rabbiin. Binicamihi qananii isaatiin guddisaa caalama hundaati rabbiin. Rabbi jechuun hiikaan isaa akkana. Al-caalamiin. Caalamiin kan jenne immoo rabbii caalamtoota hundaa jenne. Kullu maa siwa Allah. Cufti waan rabbi malee jiruutu caalamun caalama jedhama. Caalama malaayikaa, caalama jinnii, caalama hayawaana, caalama insii, caalama jedhama. Wahuwa rabbiin immoo rabbul jamiic. Rabbii uumaa hundaati. Rabbul jamiic rabbii uumaa hundaati. Ar-Rahmaan. Ar-Rahmaan yeroo jennu rabbii rahmata godhaa ta'e mu'mintootaa fi kaafirtootaafis duniyaa irratti rahmata godhaa kan jechuudha. Rahmatan caamma. Rahmata walgeeysuu taate jamiica alcaalamiin cufa caalamtootaatu. جميع بجميع المخلوقات شوف ومور ربي هندانو والجسو كتات كافرة إسلاما يسون. الرحيم رحيم جتيج الأموسي فربي كيسا
رحمة خاصة رحمة خبطوبتو تاتي خباباتو تاتي بالمؤمنين مؤمن توتا قفرت هندوبتو كتاتي يوكا أبتو كتاتي بالمؤمنين مؤمن توتان خباباتو كنتاتي جتو رحيمين رحيمي صفة رحيم ما ربين مؤمن توتا قفاف رحمة قد جدا رحمن قافة جدو هند والقبط رحيمين صفة مؤمن توتا قفافي رحمة مؤمن توتا قفاف قد جتو رحماني الرحمن جدامي اتنبيكم ربين وما هنداف رحمة قد أمو كالرحيم صفة رحيم جدو كان أمو رحمة رحيم جدي اتين أهوامي كان ربين مؤمن توتا قفاف قد يجتو رجالي أنا فكسي أما رحمن الرحيمين مكا ربي الرا مكا لما ربي الراي صفة ربي الرد نمك أجيل جتو ربين صفة إسام ملوك أب مكا إساف ملوك أب صفة إسا صفة مخلوقات تهم فكات أكسي أما سرت رحمن رحيم جتو جتش جدر والقهر رحمن إر بلاد رحمن جتش جدو صفة ربي رحمانين صفة رحيم إر أعمي رحمانين نما تقرت هندبتم ربي الرتي ملي رحمة قد يو جني نمني تكو رحمة جنانو رحمن قد جنم رحمتنا قد إبلو رحمة قد رحمتنا مانغوتو جنة ملي رحمن مانغوتو نجنة هنجن تنافو رحمن صفة رحمن ربي توكيت ملي المنا ما كيس هنسين المنا ما هنقب صفة رحمن ما هنقب ربي قوفك أبا أججو تنافو مكا ربي كيسا جدن مكا ربي كيسا akka ulamaan salafaa dubbatanutti namni tokko ittiin of waamuu kan hin dandeenye keessaa Allaahii Rahmaan Aziim maqaa sadii moo hanga afurii malee sadeen kanaan Rahmaan Aziim Allaahii ittiin of waamuun hin ta'u. Nam tokko Rahmaan jechuu hin dandeenyu. Ammoo nama tokkoon fakkeenyaaf Rahiim jechuu hin dandeenyu. Ilmuma kootiin fakkeenyaaf Rahiim jedhee moggaasuu digalee Ra'uuf Basiir Laxiif Khabiir jedhee moggaasuu hin danda'a. مالف ربنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم جدي واميرا وانت افي واموني دندا اما اجدن اما غاف دراتو كمال جدن نون جدن يو فكين عبد اللطيف لطيف جتا لك ما ربيتي نوم لا متي ما ربيت كربيتي يا المنا ما تيف بابتي كربي كان المنا ما تو دندو اكسي رحيم كجن كن رحمة خاصة بالمؤمنين جن والدليل رقان قوله تعالى جت ربي يضي وكان ربي نتئ بالمؤمنين مؤمن توتاف رحيما رحمة قرآن كناف تفسين كنيا سمر الراوتا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين